Oromiyaan galaana beekumsaa dhangalaasuun cimee itti fufee jira. Qabxii qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa dhiyeenyatti gadi lakkifameen wal qabate ilmaan ishee yeroo ammaa kanatti qabxii olaanaa akkuma biyyaatti illee galmeessuudhaaf tokkoffaa irratti argamani. Eeyyengaa sagantaa keenya irratti Gannat Margaa barattuu qabxii 579 fiddee oolmaa harmeeshii fi akkamitti ibsiti kan jedhuu fi oolmaa seenaa isheerraa waan kiyyeeffanne qabna. Barattuu Gannat Margaa magaalaa Asaasaatti maatii harka qaleeyyii keessaa dhalattus sammuu ishee garuu warra Finfinnee fi magaalota fooyyee qaban keessa jiraatan kanneen akka Baardaar, Dirredawaa, Gondar, Baardaarii fi kanneen akka Maqalee kanneen biroos dabalate ijoollee magaalota gurguddoo hundumaa dursite intalti Gadda Basaasaa tokkoffarratti argamte jirti. Barattuun Gannat Margaa magaalaa Asaasaatti maatii harka qaleeyyii keessaa dhalattus sammuun ishee garuu warra Finfinnee fi magaalota fooyyee qaban keessa jiraatan biraas darbee jira. Kutees jira. Bara kana Itoophiyaatti barattoota qormaata kutaa 12ffaa seensa yuunivarsiitii qoraman 530 keessaa 48,920 qofattu darban jira ragaan imaammata barnoota irraa arganne. Barattoonni qabxii olaanaa darban manneen barnootaa bultii addaa Special Boarding School Oromiyaa keessa jiran keessaa akka teessi ragaan istaatasii gara miidiyaa madda walaabuutiin argannes ni foomsa. Akka shamarraniitti barattuun Gannat Margaa fi barattuun Hayimaanot Yohaannis qabxii wal fakkaataa 579 fiduun tokkoffaa qabatanii jiran kunis 600 keessaa 21 qofa dhabanii jiran. Qabxiin kun akka waliigalaatti qabxii bara kana biyyattii keessatti isa lammaffaa ta'uudhaanis galmaa'ee jira. Shamarraniinis galmaa'ee jira. Barattuu Gannat Margaa gosa barnootaa qoramte keessaa afaan Ingilizii 95, herreega 100, fiiziksii 100, keemistirii 93, baayoloojii 98, ampitiyuudii 93 fiduudhaan sadarkaa kana keessas galuu dandeesse jirti. 579 sassaabatte jirti. Barattuun ishee lammaffaa barattuu Hayimaanot Yohaannis immoo afaan Ingilizii 93, herreega 98, fiiziksii 96, keemistirii 98, baayoloojii 97, ampitiyuudii 96 fiduudhaan qabxii walqixxee qoodamanii jiran 579. Qabxiin olaanaa kan galmaa'ee dhiiran barataa Khalid Bashiir mana barumsaa bultii addaa Ifaa Boruu Dodolaa irraa qabxii 600 keessaa 591 fiduun akka biyyaattis qabxii seenaa galmee bara 2025ti. Qabxii 591 600 fiduudhaan qabxii 9 qofa kan dhabe dargaggeessi kun Khalid Bashiir. Khalid Bashiir kan itti dhalate godina Baalee magaalaa Roobee Gobbaa ganda Gobbaatti. Yengaa dargaggeessi kun manneen barnoota armaan duraa keessattis sadarkaa manneen barnoota sadarkaa tokkoffaa amma 8ffaa amma 10ffaa qabxii ol aanaa akka galmeessaa ture ragaa barnoota isaa irraa argachaa jira. Barataan Caalaa Garramaa ammoo mana barumsaa bultii addaa Ifaa Boruu Amboo irraa saayinsii hawaasaatiin 600 keessaa 562 fiduun sadarkaa duraas qabatee jira. Amma immoo barattuu Gannat Margaa kan akka shamarraniitti qabxii ol aanaa akka biyyaatti ammoo qabxii lammaffaa ta'e fiduu fi mana barumsaa kanarraa seenaa addaa galmeeffattee jirti. Barattuun kun qabxii kana fiduu miira addaa akka itti dhagahame himtee jirti. 600 keessaa 579 qabxii baay'ee guddaadha. Anillee baay'een gammade jetti. Jalqaba wayitii qabxii ilaalu amanuun akka itti ulfaatee fi rifattee akka turte himtee sababiin isaas kanas ibsite jirti. Qabxiin kun Hayimaanot yookaan barattuu Finfinneerraa qabxii 579 fidde faana wal fakkaataa dogoggora jedhee yaade baay'ee na shakkisiise jechuun dubbattee turte. Barattuun Gannat Margaa iccitii milkaa'ina ishee yeroo ishee sirnaan fayyadamuu fi waan biraa akka hin hordofnee fi barumsa ofii irrattis akka xiyyeeffatte ibsite jirti. Yeroo kiyya sirriitti fayyadama bakka adda addaatti yeroo balleessurraa of qusachuun qo'annoo irratti dabarsaa kitaabota garaagaraa nan dubbisaa viidiyoowwan barnootaa dabarsan YouTube irraa nan ilaala. Manneen barnootaa bultii Oromiyaa keessa jiran barattoota dandeettii qaban
qaban dorgomsisee kan fudhatu yoo ta'u manneen barnootaa kanneen waliin yoo wal bira qabamu barnoota qulqullinaa qabutu kennama jechuudhaanis mana barnoota ishees galateeffattee jirti. meeshaalee deeggarsaa barnootaa manneen kitaabaa laaboraatoorii akkasumas barsiisota ga'umsa qabanii fi dabalamee barnoonni kennamus ga'umsa addaa naaf uumee jirti jetti. barattuun Gannat Margaa kanarraas fayyadama ibsite jirti. barsiisonni kiyyas baay'ee ciccimoodha. barsiisota ciccimoodhaan baradhee waan baay'ee nu gargaaranii turan yeroo barnootaan alatti qabiyyeewwan barnootaa hedduu irratti dookumantiiwwan baay'ee nu fayyadan nuuf dhiyeessuun nu qo'achiisaa turanii jiran isaan kanattuu baay'ee na gargaara jechuudhaan dubbatte jirti. akka barattuutti kan jettu qabxii ol aanaa kan ifaajee ishee qofa osoo hin taane bu'aa ga'umsa barsiisota ishee akka taates irra deebuudhaan dhugoomsite jirti. maatiin koo kan na gargaaru kan haadha koo ga'u hin jiru jechuudhaan dubbattee jirti. maatiin barattuu Gannat Margaa harka qaleeyyii garuu rakkina ishee shamarree kan hiriyoota ishee bira hin hambisnee fi kutannoo guddaa qabdu himtee jirti. akkuma hiriyoota ishee umrii ishee waggaa 7tti daree barnootaa tokko jettee eegalte umrii waggaa 18 amma akka biyyaatti beekamtii addaas gonfattee jirti. kutaa gadiirraa eegalte sadarkaa 1ffaa hanga 3ffaa keessaa ba'aa turte wayitii dodolatti mana barumsaa sadarkaa 2ffaa barataa turtes akkasuma barattoota walakkaa miliyoonaan dorgomtee barataa tokko qofaa caalamte kunuu salphaa miti. barattuu Gannat Margaa milkaa'ina kanaaf maatii ishee daran galateeffattee jirti. maatiin koo baay'ee na gargaaru osoo ofii hin baratin ana barsiisanii anillee kaayoo isaanii kana bakkaan ga'uudhaaf barbaada. namu barataa yookaan barattuu qabxii olaanaa akkan galmeessite yookaan galmeesse wayita argu maatiin namoota fooyyee qaban akka ta'anitti tilmaamuu danda'an jetti. yeroo baay'ee barattoota collee akkasii maatii hojjettoota mootummaa ta'aniin wal qunnamsiisanii yookaan immoo akkasitti ilaalan jedhu garuu akkasii miti. maatiin barattuu Gannat Margaa garuu akkas miti. hojjettoota mootummaas yookaan qonnaan bulaas akka hin taane ragaan argan ifoomse jira. maatii harka qaleessa maatii hojjetee na barsiisedha. keessattuu nafaanaan dhaabbattee kan nan barsiifte harmee kooti jechuudhaan ergaa ishii dabarsitee jirti. maatii barattuu Gannat Margaa haatiis abbaanis yoona ga'anii milkaa'ina intala isaanii argan guddaa gammadanii jiran. wal bira jiraachuu baatanis garuu kutannoo ishee bira dhaabbataa akka turan himtee jirti. hojii guyyaatiin kan isaan hojjetan abbaan koos na gargaaruun garuu yeroo ammaatti haadha koo faana wal biran jiranii gargar jiran jechuudhaan ibsitee jirti. garuu haati koo hojii guyyaa hojjettuun na utubaa turte jechuudhaan galata haadha isheef galchitee jirti. barattuun kun barnoota isheetiin erga milkooftee amma booda dubatti deebi'uu akka hin barbaanne kanaaf ammoo gargaarsa namoomaas ni barbaachisa. osoon gargaarsa argadhee biyyoota alaatti iskoolashiippii argadhee baradhee natti tola jechuudhaan Oromoota biyyoota alaa jiraniifis ergaa dabaranii jiran. osoo gargaarsa argadhee biyyoota alaatti iskoolashiippii argadhee baradhee natti tola gara fuulduraatti maatii koo kana caalaa boonsuu waanan barbaaduuf gargaarsa argadheen osoo biyya alaatti barnoota koo baradhee natti tola jetti. barattuun Gannat Margaa damee barnoota saayinsii uumamaa kan baratte yoo ta'u fuulduratti barnoota fayyaa wal qabatan irratti xiyyeeffachuun akka barattus himtee jirti. hawaasa ishee rakkoo fayyaa adda addaaf saaxilamu argaa guddatte kanaaf furmaata fiduuf damee fayyaa irratti akka fuulleeffatte dubbatti. barattuun kun yeroo Itoophiyaatti qabxiin barattoota akka malee gadi bu'etti qabxii baay'ee ol aanaa fiduudhaan sadarkaa 2ffaas qabattee jirti. kanaafis barattootaaf gorsa qabdi. yeroo isaaniitti sirnaan yoo fayyadaman wanti hin danda'amne hin jiru. milkaa'inaan jabaatanii qo'achuun dhufuudha. jabaadhaa qo'addaa yeroo keessa sirnaan itti fayyadamaa jechuudhaan ergaa ishis dabarsitee jirti. ay